waaqayyo waldaa burqaa jireenyaa addunyaa keessatti maal akkasiif godhe maal siirraa wannaan dhugabaatiif iddoo kanatti akka argamte gaggabaabsiitii fuula waaqayyo si gargaaree fi fuula saba kanaa duratti dhugaa ba'e. Maqaan koo Birhaanii Naggasaa jedhama. Kanan dhufes godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaa keessaayi. Amma kanan jiraadhu asuma naannoo gaararra. Waaqayyo waan naaf godheef oolmaa guddaadha. Dubbadhee fixu waan ta'eef waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo naaf fannaa godhe baay'ee hojii humnaatan hojjedha. Gizee baay'ee hojiin koonan hojjedhu hojii humnaati. Walumaan hojii humnaa sana hojjechaa jiru. Isa bitaa kanarraa waraasa dudduma naqabee akkana waliin jedhu gadiin jedhu maaloo yaa waaqayyo noonan hojjedhu hojii humnaati gargaarsa tokko hin qabu maaliif dudda naqabe laata nan du'aadhe baay'ee tokko yaadee tureeyyu achumaan annas gara waldaa kana yanan itti waaqessaa ture waldaa makaan iyyasiisu gara biraa tureeyyu asumaan waldaa kana iyyaafadheen dhufee nan baree gaafan dhufu asumaa raajin lubbuun tokkoon waraasa kan dhukkubsattu hin jirti naan jedhanii na waamanii asan ba'ee afurri addaa iyyeen irraa ba'ee erga guyyaa sanaatii qabee duddinan akkanattiin dhufe kunoo akkanattiin dhufe gajjechaatan dhufe bakka dhukkufamaataan dhufe gaafa isaan naa kadhatan erga guyyaa saniitiin na dhukkubee sin beeku dhagaa bakka dhagaa waan manitti bobba'e bakka bishaan isaan naa kadhatan jira baay'ee rakkina bakka waan hojjedhe birriin harkana nan barakatu namni bakka mana ijaarranna yookiin immoo uffata jira loon ta'in waanuma qonqotti nyaatanii bulan nama rakkisa magaalaa kanarratti jechuudha. Bakka gaafa bishaan isaanii qabadhee lafa hojiitti garma qasaraatti garma barbaadetti firumallee bira gaafa deeme bakka nan erga guyyaa saniiti manni koos dhabamee beeku argachuudha abbaa manaa koollee hojii gimmanyaa ture guyyaa bakka walirraa citee hin beeku bakka hojii nan argadhe bakka sirriitti mana koo guute waaqayyo naa galateeffadha. Toluftee iddoo kanatti waan waaqayyo sii godhe gabaabsiitii sabaaf waaqayyo duratti dhugaa ba'e. Ani kan inni dhufe karaa walataati maqaan koo Ministoo Taamiluu jedhama. Waaqayyo wanti naa godhe wanta guddaadha. Wanta kana deemee fixuu hin danda'u. Amma garuu wanta xinnoo isheen dubbadha. Waaqayyo lafa kanatti wanti inni naa godhe ani guyyaa sadii dhufe lafa kana har'aan guyyaa arfaffaa galata fidee dhufe jechuudha. Al tokko waaqayyoon naa galateeffadha. Guyyaa lammaffaa daddana dhufe maalin argee humna waaqayyo baay'een arge iddoo kanatti. Humna waaqayyo maalirratti argee namooti baay'een keessan iddoo kana jiraachuu dandeessu. Mucaan tokko mucaa du'aa baattee addana dhufte. Iddoo kanatti gaafa isheen asirratti ol baaftu du'aadha mucaan. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Namni waaqayyo zayitii dibanii maal jedhanii gaafa kadhatanii mucaan sila du'ee akka jedhamu ilaala. Achi bakka ani yeroon fayye sanatti jireenyi koo bakka anaani akkuma waan elektirikii natti bu'een natti qabe bakka yaada kootti maal jedhee maatiin kootu manaa dhukkubsata mucaan koos baay'ee bakka waan garaagaraatiin hin qorama ture bakka maatiin koo dhufanii addanatti fayyu jedheetanii amani. Inni jalqabaa gaafuma sana ergaan tokko maal jedhanii namni waaqayyo dubbatu namni masraabeetii keessaa dhiibamtan namni irratti ka'u walitti hambuusa jedha waaqayyo jedhaniitu bakka hin dubbatu turan akkasumatti ergaan naaf darbeetu hin taane akkasumatti dubbatan turan namanee fudhadhe kan kooti bakka kun jedhee namanee fudhadhe dhuguma godhee waaqayyo walitti buuse nama sadiitu walitti bu'e nama sadii walitti bu'e duwwaa utuu hin taane alaafii kan ta'e kan hoogganaa wayii ta'es iddoo gadhiise. Maqaan waaqayyo ulfaatu kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Inni lammaffaa immoo gaafa ji'a sadaffaa gaafa soddomaanii haadha manaa koos mucaan koos iddoo kanatti fidee dhufe. Sabuma keessattuu deemanii kadhatanii haadha manaa kootiifis harkarra kaanii kadhatanii mucaan koo mootti agarsiise mucaan koo waggaa torbaffaa isaa ji'a dhufu kanadha. Baay'ee fincaan ture fincaan dhaabuma dadhabe mana barumsaallee dhaqee gaafa sillim jedhu hin fincaatu
Bakka waaqayyooti baay'ee bu'aa ture iddoo baay'ee tan geessee mana kadhannaatti si fayyuu dadhabee bakka kanaan baay'ee qorama ture. Dhukkubbiyaa dhabanaa qorra isa baay'ee qorama ture. Isa booddee gaafa sana kadhatamee fi guyyaa lama tun oolini jijjiirama agarsiisee bakka fincaa'uu dhiisee darbee fincaa'an. Obboleessi koo birraatu ta'e waldaa kana kan na barsiisesi. Achi bakka qanii facaasaa soomsalootiin jiraatii asitti fidii kadhachiisii fi naan jedhee natti hima ture. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Gaafa facaasaa gaafa 2016 kana jima shanaffaa keessa gaafa 7 addana dhufanii nyaasa akaakeen hojjedha isaan achi jiraatu. Na bira bulaniitu ganama addanatti fideetan gara hojiitti deebi'an. Addana dhufanii namni Waaqayyoo kadhatanii fi maal jedhanii edda gaafa siitii bicaa haadha manaa koo mataa ishee baay'ee dhukkubaa hin kufti turte karaa irrattis maal jetti bakka baay'ee amma dadhabbiis qabdi turte. Dhiiga qabdee dhoolnu mana hakimii gaafa dhaqan. Bakka amma dheengadda dhiyooma kana nan dhufee dhugaa baatti ta'uu fi dhiida bakka see qorumsa seetanaatiin haftee annaqee dhugaa ba'uun qabadee dhufe. Gaafa natti himtu dhiigi kees normaaliidha. Bakka dhiigi kee bakkatti deebi'eera naan jedhan. Guyyaa tokko mana kee midhattee dhiiga qabdattiin hin jedhan turan. Dhiigi kee amma normaaliidha naan jedhanii jiran jedhe. Michaan koos immoo fincaa'uu dhaabe. Kanaaf guddisaa Waaqayyoon nama Waaqayyoo kanas eebbisaan isiniin jedha. Waaqayyo sana eebbisu ayyaana isaa sanii barbaachisa amma maddee beeksisana. Isinii illee Waaqayyo eebbisu eebbifama. Waaqayyo si haa eebbisu jedhaan harka keessanitti qabaate. Bara baraan dhuga baatu isaa ta'ee hafeedha. Fayyinni mana keetti mirkanaa'ee hafu jedhaani. Eebbifamni Waaqayyo si haa. Maadhaan kan filadhu nama shanii edda nu kennameen booda nama shanii irratti jedhan booda nama bakka buufatanii bahuu dandeessu. Qashitii jirtee naa jedhan. Ani immoo qashitii jiree bahu moo dhiisu moo maal godhu ragaan qabu ormatu jedha nu kennanii. Qashitii jiree bahu maal jedhan ni fadha bakka. Isaan booda gaafa isaan jiran nan fudhadhe ameen jedhan fudhadhe ismatu naa raawwadhe nan dhiise bakka. Isaan booda isa qarshiitti nan jijjiiree kallattii dhumaanii torbee tokko gidduutti inni qarshiitti naa jijjiirame torbeem sana gidduutti immoo torbee tokko guutee mana kondominiyeemii abbaa lamaa ciisicha lama nan bitadhe abbaa manaan ta'ee. Kanaaf gurguruuf yeroo nama jijjiirrachuuf maqaa koo namaan jijjiiree gaafa bahuuf jedhu irra gahee afa ture. Innis na dhibbisa maaliyaa Waaqayyo maaliin jedha irra gahee afaa hin deebi'a. Osuma jedhu iddoo sanan ta'a namni sadii inni ijaarratu otoo hin taane mana bitattu jedhanii. Ameen jedhee man fudhadhe bakka yeroo sana. Tokko ana hin jedhe akkasumas muka anuma tokko bakka hin jedhe. Isaan bari torbee sanbata akka jedhame facaasa maqaa koo yan jijjiire qidaamee isa hundinaa galee bakka isaan bari nan bitaa hundi. Raajiin illee asin jiraniitti natti fakkaata idduma jiranitti hundi keessan garaa keessan irraa akkanatti bakka isaaniif ibsuun qabu maaliif eebba kanatti akkan ba'uuf sagalee kan alaachaa ture ani yeroo ani murteessee biyya kanaaf deemuuf jiru jiraayyuu bakka murteessee shanyee asin hambaasa ambottan deebi'aa ambottan baraadha bakka naa ta'aan jiru dhaabadhee taaksii eeguu si qiqqee barnootaaf jedhee inni dhaabadhee taaksii eeguu maan inni dhaabadhee nan siqaa dhugaadha achi guyyaa tokko yoo bala tokkotti naa jiirta bakka ambottan baraadhaa jedheen ture garuu asittillee haala si mijeessina malee waan takkanaan jiru achiin deebitu waan naan jedheef ittuma sagalee sana waan naalaa kana jajjabeessanii fi bakka ani baay'ee isaanitti Waaqayyo akka isaan eebbisu dachaa akka isaan irra godhuuf Waaqayyo sinaa eebbisuudha naa eebbisa Waaqayyo. Sininis immoo sinan kabaja sinan jaaladha saba Waaqayyo sinaa eebbisu waan dhaggeeffataniif galatooma. Kennu Waaqayyoodha kanaaf fedheeni. Maqaan koo Wiinisheetiin jedhama. Jiraattuu kondominiyeemii Oromiyaati. Guyyaa gaafa 21/2016 raajiin lafarratti waaqarratti furtuun kan ijoollee Waaqayyoo kan yookiin kan pheenxotaa ta'edhanii lallaban. Guyyaa gaafa yoomii gaafa tokko maskara jechuudha. Waaqayyo maal godhaa? Akkas jedhanii gaafa sana kamisaan saammoo asittiin kadhannaa wambarii irra teessan fuudhaati raasaa jedhan.
wambarii marratee nyutti gaggalagalle wambarii kana raafne amantiidhaan waan galagaluun beeknu amoota jalloota wambariin hin baatu waajjira kee keessaa waldaa keessaa mana kee keessaa jalloota wambariin teessoon hin baatu amantiidhaan gaafa sinasii gootan iddoo biraatii waan kufutu jira jedhan kamisa kun sagalee kana dubbatanii kamisa galgalan gallee ameen jedhee fudhadhee galee dhugaadha waa kana yaanne gaafan biiroodhannu hooggantoonni hin beekanii akka kaan isaan mataan isaanii yoo alaqaan keenya waamtee maal nuun jetti isa dura jechuun warra godinaafillee kallattiidhaan viidiyoodhaan isaanii naasofsiisaa turte hojiin hojjettan taanaan masmara tokkotti singaa isinin kaasaa isinin ari'atte warra godinaadhaan masmara tokkotti singaatte yoomi kun facaasaa isaati raajiin kana raajan kamis dubbiin kun immoo kan ta'u jimaata hojii waaqayyoo ilaala waaqayyoo beeka dhimma kee beeka waaqayyo dhugaadha beeka waaqayyo na biiroo keessaas chaalenjii baay'eetu ture warri beekan beeku hojii dabalataa kan hojjedhu hundi keessan beektu hojii dabalataa sana yoon hojjedhu iyyuu namoonni jirumni akkan iddoo lamaan sana hojjedhu gatii beekaniif chaalenjii baay'eetu jira isheenis kana furattee waan baay'ee godhamaa ture jimaatti nurratti maaliitti alaa tokkoon jimaatti kamisa kun dubbatameeti dhugaa waaqa jiraataati nama waaqayyoon sodaatu nama waaqayyoon kabajutu biiroo keenyatti hoogganamee dhufe sababa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa guddisaa galateeffadhaa kun immoo wancii gobanyuu deemna turre jimaata sana nan deeme gaafa deemnu waan tokko dibadheen ba'ee karaan hin cufama maaloo dhadhani waan tokko nu mudanne mucaas min qabde tokko ortodoksiidha ishee wajjiniin hin bule galkan keessatti godhe mucaa ajjeese ol maa inni saawun jedhee anoon beeku baqa naaffaneeraa naan jette qabdi durumaa qabde innaan harkarra kaayeen bishaanichatti naqee dhiiste sedheen laphee ishee la baay'eedhaa ta dhugaadha sinitti mundhaas miizana rabbi namatti fide dhugaa baay'eedhaa ta baqa mucaan feentii naqalaar achi irra kaayeen rafne lakkaa sarrafee irra barraa ka'u isheen hin rafne ganaan bayyuu cannaqamaar bishaan sanatti naqee kadhadhee fi irriba nagaa raftee bultee waaqni kee waaqa akkasiiti waaqa akkasii qabda booni waaqayyoon kooraa waaqayyoon akka qoosaatti ni ilaalina Bahkan kan jiraadhu moo gaariitti makana jiraadha garuu kan hin dhufe maqaan kiyya moo Shibirrii Alamuu jedhama kan hin dhufe baay'ee dhukkubsadhaan ture yeroo biyya jiru jechuudha hafuura guddaati kan olla yeroo kan saree duute raqee shan akkas ejjedhu hafuurri raqa sanarraa qonqofotti nagalee jechuudha achi gaafa qonqofotti nagalu na qofaasa ture hojjechuun awwallaala fu ol deebi'ee hojii sanas hojjechuun awwallaala fu wallaala nan kufe hafuurichi bakka akkasitti na qabate gaafa jennu maatii koo gaafa circaa dhuftu waxii isin hojjetamne ani nan ciisan ture gaafa kana abbaan kiyya immoo ortodoksiidha kara mana qaaluu dhaqeennaan hin duuti gaafa guyyaa sagalii duuti waan ta'eef gaafa sagalaffaa ishee duuti waaqayyooma afaan beektan garadhaa malee birrii baastanii mana kimiin geessinaa jedhanii warri qaaluu haati keenya immoo beentee waan taateef isheen sharjiidhaatti malee waa'ee kanaa mijattee naa kadhachiisu turte innaan abbaan innaaf jedhee nan dide achuma gaafa guyyaa sagalii sana akkuma jedhame sana duutiin dhufe gaafa jedhamu akka isaati sagalii gaafa roobii akka isaati sagalirra ani of hin beeku ture yeroo sagalii fi daqiiqaa 5 yeroo ol ka'u namni wayyaazanii wayyaa galagashate mana keenya keessa guutee hin jira ture achi kanaan booda yeroo ol ka'u maal taatan jedhee gaafa jedhu ibsiin hin bu'aa hin waca yeroo jedhu nam fayyii karatuma keessa jiru jarri hin bu'u warri kaan hin karatu warri kaan hin bu'u akkasitti duudin kun sinarra darbee fakkaatee dhaabbadhu kuni gogaan irra jiru beekaa jalli kun laastikiidha jechuudha isuma baginaa keessa taa'ullee damni dhaadhaa jechuudha kun amma dhuguma eessatti naan jedhu mana kiibira jedhu malee hojiif gara finfinnee deemti jedhu achi asuma ijoolleen jirti turte mana kiraayinuu qabanii nu eeganii achi hojii hin galanne ani hojii nagaluutu hin taane waldaa lafa afaan oromoo jiru nageessa hin jedhee ennaa mucaan tokko hin jira ture firqaa kan hojjetu as gafidee goda sana kaa'ee achi afaan oromoo gammadii wangalee gaafuma sanaa kaasee waaqa jinni waaqayyoon naa kadhatanii hafuuri sun narraa
deebisuu gaafa barbaadu mucaan koo ishee xiqqoon ani golan jira ol deebisa nan dhagaa garuu nagaa ishee turte taphachiisaan ture fuudhee ol deebisu dara gaafa mboo maal taatee naan ol deebisaa jira jedhan sana booda dafee yaadadhe jechuudha waa'ee waaqayyo wayyoon jedhe siin ka'ee sirratti immoo ka'aare isa jedhu faarfannaan Shalamoon kun keessuma koo deddeebi'a maaliif jennaan baay'een irratti ka'aa jira waaqayyoon maali waaqayyo akkuma safaarichaa fi namticha qaraxa fuudhuu sanan ta'e gaaficha anoo akkas godheera anoo gaarii godheera anoo kurnoo koo kanfaleera akka warra kaanii waan hin ta'iniif sin galateeffadhe sun inni cubbamaan garuu ani nama cubbamaadha namaari jedhe ani akka namicha faarisicha sanaan ta'e gaaficha bakka hojii koo hundi dhiyeesse fuula waaqayyootti maali mana keetti deddeebi'ee maali iddoo aarsaarra dhaabbadhee maali siif jedhee waan baay'ee isaa tuffadhee darbee maaliif akkas nagoota kan jedhu waaqayyo irratti dubbachaa ture innuma sana ofii isaanitti agarsiise mucaan koo gaafa jimaataa halkan reenfa nurkatti taate bakka reenfa hin amantani jechuun nama argee yookiin nama daa'ima qabuuf dhibeen piiniin inni kun galuu danda'a innaa reenfuma taate mucaa gaafa waamnu akkas nyaara ishiitiin jetti malee tokkuma hin dubbattu isa ol deebisu keessa darbee maal ol deebisa beektu raajiitti suuraa sana agarsiiseera namoonni tokko sin beektu dhiiga ol deebisa jechuudha dhiiguma ol deebisa innaa bakka dafeen waaqayyoon jedhe naadabi anaan naadabi hin danda'u kan ijoollee koo naadabi anaan akka barbaadetti na bukkuteessa akka barbaadetti na caccabse garuu isaan harkaa fuutee nama kolfaanan godhin hin jedhee waaqayyo jechuun waaqayyo waaqa komatamu miti yoo ajjeesas yoo jiraachisas inni gooftaadha garuu jennaan inni kuni ana akkas godhe waan ta'eef isa naaf ta'e irraanfadheen isa naaf oolame irraanfadheen as ga'uun koo gargaarsa isaan akka ta'e irraanfadheen hafuura baafachuun koo isa irraa akka ta'e irraanfadheen irruu koo lakkaa'e ani namarruu isaa lakkaa'u miti sababiin isaa iddoo kana ga'uufiyyuu dandeettii koo kan ta'e guyyaa irraa arguudhaaf dandeettii koo kan ta'e tokko waan hin jirreef jechuudha. Innaa isa hiriyaanis sinaa darbu barris galsinaa habuusu waanuma nyaattan iyyuu dhabaa haalli sinii mijachuu habaatu waaqayyo irratti garuu gungumiina inni waan godhe hundumaaf sirriidha gadi si buusuun isaa sirriidha yoo daartes si daarsuun isaa sirriidha inni beekaadha waan ta'eef jechuudha. Bakka namatti dubbachuu bilbilaan raajii taasisuu hin dandeenye bakka akka nama cubbamtuutti waan hin of lakkaaru nama tokko haasofsiisuu hin dandeenye miseejii qofan barreessee fi callisa fuula koo of kadhe maaliif balleessaan kan koo akka ta'e argee jechuudha. Dhiifama sana booda guyyaa gaafa qidaamees akka bariitiin mana hakiimii fudhannee deemne mana yaalaa fudhannee deemne guyyaa gaafa sana akka waan fayyiteetti ciistee oolte jechuudha bakka itti fureen jedhee waaqayyo araara naaf deebiseen jedhee halkan gaafa qidaamee garuu ammas bakka inuma duute jechuun hin danda'amu inuma duute bakka dhuguma siniin jedhamu waan tokkoon fudhattu bishaan jetti hafuura baafattee bishaan jetti gaafa bishaan itti qabnu bakka ammas isa bishaanicha dhiisee dhiiga baasa jechuudha iddoo qabannu wallaalle akka taanu wallaalle sanbata isaas bakka gaafa lafti bari'u waaqayyo wayyaa gaddaanatti uwwisteetu torban har'aa saba kee keessaa na hambistamoo mucaa kana fayyisteetu galataaf fuula saba kee na dhaabdan jedhee na dhaabe iddoo kana Yesuus. Gaaficha torban har'aa bakka isa gaafichaa dhiisee torban har'aa ani nama galataan ta'amoo yookiis akkasumatti dhibee isheetti fufeen hospitaalarra jooramoo yookiis immoo fayyiteen nama galataa ta'a yookiin immoo duuteen wayyaa gaddaa uffadha isa jedhudha yaaddoon koo guddaan jechuudha. Kan si dhibu yoo jiraate hanga gaafasiitti nama callinarraa godhe waaqayyo calli akka namni tokkollee irratti hin daballe godhe raajii dabalatee jechuudha miseejii kootu marganii akka namni hunduu calli godhe bakka ani si yaalaa
fawwaatu laalinaan jedhee callinaan jedhe. Dhugumaan isa malee firan qabu. Inni callisiin jennaan firan qabdu. Inni callisiin jennaan hiriyaa qabdu. Inni callisiin jennaan lammiin qabdu. Hiriyaan har'a si bukkee jiru amma Yesuus jirutti. Sana booda gaafa sanbata guddaa garuu dhugaa Waaqayyo dabareedhaan nama erge dabareedhaan wal jijjiiranii dhufanii ila ergamaan du'aa cabeera jedhanii akkanatti labsaniif ceephoo koo cubbuu koo narraa kaasee torbanadhaa Waaqayyo araara natti agarsiise. Haleluuyaa. Iddoo kanatti daa'imni 5 akka duutuuf manni nama 5 gadda akka uffatuuf jedhamee dubbatamee ture. Yeroo dhuma sana wangeelaa ifa isaa Hafuura Qulqulluuf ibseeraaf jedheen amana. Obboleessa koo Baaruufaan akkuma sagantaa xumuranii dhufanii in kadhateef bakka darbeera ergamaan du'a isa sitti dubbatame miti warra sirtaniif miti anaafis manatti naaf dhufe maaliif jenna araarri isaa asitti qofa miti na barbaacha dhufeetu darbeera naan jedhe. Haleluuyaa darbeera. Sana booda ammas akkana amantii sagalee Waaqayyoo irratti godhanne godheetu ammas inuma idda kadhatamee ba'ee fiiyyuu inuma deebisa garuu waan tokko dhagayeera ergamaan du'aa mana koorraa akka darbe dhagayeera. Dhibee naa turuyyuu malee duuta akka hin taane dhagayeera kanarra Waaqayyoo irraa galanni Yesuusiif haa ta'u. Akka du'aan nan lamne akka gadda mana kootti nuwwisne isa kana dhagayeera waan ta'eef ofitti amanamummaa wayiin keessa koo guutuu jalqabe. Sana booda galgalarras obboloonni koo dhufanii in kadhatanii fi gaafa waldaadhaa ba'an jechuudha obboloonni koo taaddeef as dhufanii gaafa kadhataniif ammas itti fuudhe. Garuu kan sin ajaa'ibu meerri gaafa xadduraa raajiin in kadhatanii fi akka turuu kaasee halkan sana nagaadha. Wanti dubbatames ergamaa du'aa mana kootti darbatamedha. Mana kanarraa ergamaan du'aa darbeera jedhanii dubbatanii dhuguma kunoo anarra wayyaa gaddaan uffanne otoo inni na ajjeesu barbaadu. Haleluuyaa. Dhugaadha otoo inni du'a koo dhaggeeffatu barbaadu otoo wayyaa gaddaa uffachuu koo inni eegu jiru Waaqayyo garuu nama galataa na godhe. Yesuusiif haa ta'u. Yeroo dhuma isheen fayyutu immoo ishee tokko jalqabe kan sinnibu ishee hangafa asiin dhabaa jedhee garuu nan tuffadhe jechuudha dhugaa Waaqayyooti. Dhala koon hin jaaladhuu miti nan tuffadhe. Gaafa facaasaa asoo tajaajila oollee gaafa gallu isheen immoo dhukkube gaafa roobee abbaan gaafa isheen mana kiimii geessu jechuudha. Fokkoraara jedhee dhuma irratti lallabe. Fokkoraara akka abdii hin qabne argee akka duuti hin dandeenye argee